osuma karaa deemu gaarii wahii harka kana dhaye. Hayyee. Xiqquma wayii dhaye bar guddaa mitillee. Hayyee. Abbichi gaarii sanii sababbii harka kana dhayeef hagam kenneef beektaa? Gara miliyoona 3 wahii akkas naan jedhanii xiqquma wayii akkana tuqee beektaa? Luka miila guddaa kana yoo dhaye gara miliyoona 5 jaachuun. Ilmaamatti agas kennan jechuudha. Kanarraa taajira. Bati gaariin nu dhahinenna. Istafurullah. Maaliif karaa fedhensii fiduu danda'a? Yoo abbati sagaleen kalee hin jirtu. Sukkinya incee dura geette sagaleen kalee hin jirtu. Maal gaafat? Narsi fuudhu sinna fuudhu. Deemarma. Gara dee. Hayyaa deemi. Beessa sana makiina bitadhee gaarii agartii gaarii guddaa makiina guddaa mana guddaa ijaarradhee ammallee ijaartee lammaffaa ijaarradha. Aboo kiyya warri agartee durii nu torii hin qabne nu jibba kaan cufa agartee ammaan tan nami jaalatannu. Abbo dhiifama guddaa dhiifama naa godhi namichi kijibu jira waa takka maallaqa takka illee hin kenniniin ofirraa kabajamaan galaa deebi'a bakka rakkoo tokko. Ingala. Allahu akbar abbo dhiifama guddaa dhiifama naa goote yoo. Ganam fada riba dide kae kana ume wakagya takada de mana bae wankada be wadga bade egal gale ginangala wanu margadde sife fada sabda ina madu amala malbulti ya bariyada imbululi kimsa barbada kada bajaldo garana dojiwa kagya sikarada atinna kayomsi rumayegada anna beta indandeta sirbakan ati artisti sirbata umalte akam jirtabu dacha kama nagama jirunke mangatete o gata ubetu dan kamda ala kilakina o khanirtare o soda kon qabula kiguno yata akazi anduri khobelle ritetina akamat rakon qab akamme naga jirun abo ya jiruni jiru ya babadofti ya mata bokhya mali garu akan taab gartaatin barakan mattu garu haasaw jirta sirbiyati dhaw jirtu kunilleeni nama yaade yaani mata irra garagale rite akasi ufuma buhar sufo waan kana tabat fakkaata ma akatin beta duga wani gari len duga sirbichun gata waan innede likimsa waaqi qoca kae durai fuda turisani jarjare wanam tutingamo hawa waqina herregin dabu wana mate jarjare wana malle fudadu rabbo mugara damoti yalen jarti tani takana godu jira bokhiya amma ani wa marre diram ju woldam ganama galgal oliki akam tayna amma bira bayar makanta beta na den ka karabesu man betani aboya dubartin yero kan argite yo ati dikko tokko waan qabanne yo ati kanan dura miliyon alle kennatu guyya takka qofa yo ati dhabdeecho isi masanif sitti wonni bacha sanumaaf ibidda sille ati no usile galata duri kan cufen irrafat akasuma yaa amma ya shakira mo majira bita uma takkan shakkin maalif jennan dubartii yero kan akasuma waan ta'efi abshir inuma keessa darbita waan kana guyyaa tokko duluma kee jabeeffadhu rabbiin kadhadhu inuma keessa dabartaa yoo rabbi dhuga akkum cufaan rabbiin namaa bana dhuga maaliif jennaani guyyaa tokko rabbiin inuma si bana sababaan isaa mucaa kaanin beetta eenyu jedhani maqaa isaa gurbaa diimaa dheeraa tokko dur miskiina gaarii harriini kanniin fa'oofa eegme bonayyaa is ammaan tana bara miliyeener gaarii namni sun deemu yoo argite eegatu abetta waan suni eenyu gaafadha jedhee nama gaafadhulle wal gurbaan sun makiina qaba mana jaarratee dur miskiin eessa fuudhini waan san jaartileen lammaffaa fuudheera amma jaartiram qaba rabbiyyoo akkasi badhaachuu fedhe rabbiyyoo si badhaachuu fedhe daqiiqa tokko lubbuu qocha sirbuut agalimsuu ijaati siitaa saam kun fayakun jennaan ta'u bas batis maal takkan tucheefi kana abbo mucaan sun waan dhagaye beetta guyyaa tokko Naayiroobii deemee jechuudha akkana osuma karaa deemu gaarii wahii harka kana dhaye hayyee xiqquma wahii dhaye bar guddaa mitillee hayyee abbichi gaarii sanii sababbii harka kana dhayeef hagam kenneef beetta sitti mumee maal jettee yaaddame maallaqa hagam argata beetta beeka boqi gara miliyoona 3 wahii akkas naan jedhanii xiqquma wahii akkana tuqee beetta miliyoona 3.5 akkas naf fakkaata waan agasii argate achumarraa eegalee mucaan kun taajiree beetta waan si ajaa'ibu
yaa harkum calla gaariin dhayi. Harkuma callaa Makiinaan? gaariin. Hojii sila miidhaa hagam miliyoona gam miliyoon shaffaa. Ati waan asiin jedhu namni makiinaan harka xiqqoo tuqanii miliyoona gara 3 afuruma jechuun 3,500 jechuun afuruma dhuftiin. Luka miila guddaa kana yoo dhahee gara miliyoona. Miliyoon 5 jaachuun. Ilmaamatti hagas jechuun hagas kennan jechuudha. Kanarraa ta'a Bati gaariin nu dhahinenna. Istafurullah. Maaliif Gaariin nu dhahu. karaa fedhensii fiduu danda'a. Gaariin nu dhahinna. Wanni beektaa baatiin baay'ama. Gaariin na dhahinna. Gaariin yoo si dhahe si Bappee dabarsaa. si dhahennaan atfaan itti dhaabata harkaan itti miilaan itti. Elfaan toona. Gaariin nu dhahin jennu. Horii argadha jettee gaariin na dhahe yoo duutu. Dassaa miti. Waan akkasiin ta'u lakka. Rabbuma kadhanneetu akka rabbi. Kadhannee rabbiin hin dhufaani. Amma eessitan waanaa bitta waan nyaatamu akka. Nuyaas akkana baay'inee gatteefinaare. Waan nyaatamu. Akka malee yaadu jirta mee xiqqoo tokko si tattabsiisee. Abayya. Deebina abbo. Nuyaas. Tan bishaan tana qaanaan hin jiran bishaan waama tokko illee itti. Naan akkasuma jijjiiramtii bar. Rakkoon qaba yaaboo. Abshir osoo hin jiru homaa guddoo yaaddoftu waan danda'u si gargaara. Akka rakkoon hin jirre walum gargaara. Allaan qarna fuudhamoo hin fuudhan. Alkumeedhe jaar cora beeniyoo cora fuudhulle cora beesse kan fuudha kun beesse hin qabu jaaree adu'e ammaanta gogaa miti hankan kenna haadha. Kabbiin guddaanis fuudhan. Yaahu odoo olla kenna guume seerna hin jirtu. Laal isaa jaanjuraa gaddee miil waliin rigaa. Eessa gad dhuftan? Simaan? Ora miil waliin rigaa eessa gad dhufta? Maan barbaad dhufte? Waan dhufteefi? Abboti saati galiisa ga'e mana kiyyaa qalu jira. Mankiyya tafaallee noo qatu mani asitti gal kam mini kake kam mini kake kun qabda nyaat min kana kun qabda kira min kana kun qabda waan min kana kun qabda tokkollee nadheen biyyaa akkisii shoshoobat laal qayyaaf marashi qab meekap dibat qab waan naf kan dibat kiriim baanan kan qab an tokkollee qaba maanarra kun qab. Abboti maanarra kun qab maani naa dhufta maanta. Abbo kiyya namni hambir deemelleeni beessa tokko irra fudhachuu fedhe iftaan kootii naan jedhe iftaan. Guyyaa sadii bakka iftaani maa nyaadhani? Soomol guliinadha guyyaa sadii mizima kan furru bakka iftaani. Yoo abboti sagaleen kalee hin jirtu. Sunki hin ceertu dhageette sagaleen kalee hin jirtu sitti arra gaffite sagalee. Sunki tootu nyaadhi maan ala barbaaddeem. Ojjaala galte duwwaan galisiin jedhe bakka iftaani ta'e waan gaggal bakka iftaani maana dhaka nyaadha. Yoo dhakaan miti abboti bita yoo arga dhinuun dhufaani am guyyaa kan hin arganne. Yoo hin argatin dhufirre dhufi jaars coraama keessa hin jiru maan kee jiru maan kee naa. Sawa marri baay'ee hin dhufure hojjaa hin argatin hin dhufu ayye. Deebi garan keessa maan kun yoo maan garan keessa qaba. Bata ayyaana qabatte maaliif toche. Deem narra. Yoo abboti. Sukuma. Yoo bisaan dhugaa. Sunki dhug. Bisaan dhuga. Injiran bisaan dhug. Abbo sunki dhuga innaan hin du'aame. Joo yoo feeti yoo ta'u maan baay'inarra guyyaa gartee maallaqa harka qabattee dhuftu guyyaa sun gakkootti. Yoo maallaqaan hin dhumne armi gadi seeni. Duri min kan kirana baasa nyaatana baasa hojiti yaayyuu irra na ejjachiisani maan nyaan dhaka nyaanna. Maani bulu. Hojiin tateen beekaa yoo baate ammoo allee yoo arga dhinuun dhufaan inni ni abboti. Omaa hin argattooti. Wajjuma iftaati dhumaani. Jorre miil walin hirkisaa gaddeef maalati? Narra bayi. Bishaan dhugaan. Sunki dhugi bayi. Allahu akbar. Sunki tanaan ajjeechu feetiyyuu hin argaani. Bayi narra si jeesa yoo basila jeechan dimbisaa waa jaarma qabessi gorraa kulukuu bayi narra. Chaayin bu'uutaa. Yoo nangusi. Sunki dhugi chaayi dhabi bayi narra. Sagalee isaatu nyaadde warre ajjeene ceeyin. Waaqayyo. Faayidaa maafun qabdi. Ani boci gaafadhe hoosi. Maal na gaafadhe? Maal na gaafadhe? Narsi fuudhu mosin na fuudhu. Deem arma. Narra deem. Hayyaa deem yaa deem. Faayidaa tokkollee qab coonaan daba hauma keessa jiru kun. Waan bu'ee barbaadu fayyisuma. Ana sili shakoonna si fuudhe. Nami si fuudhe iyyuu na hama saruuf si kenna. Dhiirsi kekkena. Wallee armatti koortee dhiin deemtee aluun karaa kee chokoraa karaa gubbaa bubbulaa deemti malee. An keessa hin jiru.
Maaliin miidhamte? Maaliin miidhamte? Iyo. Oman taane ayyaa boqi. Maal taatitu? Miila si dhukkuba? Iyo oman taane rakkoon qabu ayyee. Karaa laladhaye? Ayyee. Ayyee deemi karaa laladhe. Ayyaa boqi. Osuma karaa deemu gaarii wahii harka kana dhaye. Ayyee. Xiqquma wayii dhaye bar guddaa mitillee. Ayyee. Abbichi gaarii sanii sababii harka kana dhaye hagam kennee beekta. Sitti mumee maal jettee yaaddame maallaqa gama argata beekta. Beekan boqi. Gara miliyoona sadiif wahii akkas naan jedhanii Dhugaa. xiqquma wayii akkana tuqee beekta. Arra maali? Maal taate? Milkan na dhoofti reefu. Ammaan tana dhukkubuu jira. Ayyee ol taate. Miila kam? Ala ambuutiin miila kiyya ambuutiin. Kana? Hospitaal si geessan waan jiru. Hospitaal no. Firkii yammada. Saahibu kiyya yammada hospitaal. Numa tobbaafata. Hospitaal keessa na lakkisu feetu. Ol ka'i si lakkisu. Alaan saahiba kiyya yammada. Ol ka'i yaamati. No. Hospitaal si geessan lakki No, yaamati. inaan geessitu. Numatu fixata lakki numatu gargar fixata. Isaan waliifin. Adhufuuti. Lakki si mudhayinii fi abbo. Eegi. Kaseente. Ano? Oomsinaan alla na reef gaarii na dhayaala makiina yana ajjees. Ani miilin qaba makiina yana ajjees abbo kiyya na reef. Amma hospitaala keessa achiin na dhiisu fedha. Fiigi naan bayi. Lakkati gaafi guddoo nan gaafatini kootu. Fuula agartee dheengadda naafsi waliin tateenne hin beektaa. Kanamu kan ata dheengaddaa miti. Kanamu kan ata dheengaddaa lias turreen qaabatu ati bakkan wakkanda teenne taate. Achi kootu. Toomu kanama kana kaanu kootu abbo kiyya ayyatu. Hin turrin ayyee. Firi kiyyin dhufa. Saahibi kiyyin dhufa. Milkan yookiin naa jijjiirta. Oni mana hindain pipi man jadi. Na jala geter na pipi jet. Mahal ya kara pipi man jadi. Allah bikiya na ba sir abbo baate ta'e siside. Mila kana. Allah sikamse. Mila kana. Ya gaarii kamtu side. Waan gaarii kamtu na dai. Man kun motori kun kaasa jigun motori. Allah ufi baate. Nunni kaside nunni. Ati marata maal naga kunin maal kun mu'a kunin. Ati boy waana si jedhu waana hin jedhu. Hospitaala keessa na dhiifama. Ijaan nagartu. Dhiifama hospitaala keessa. Ijaan nagartu dhiifamni kama ijaan nagartu sin jedhu. Hospitaala keessa naan nati deekuma. Hospitaalli kamaa. Rafaa deemu jira gisee fuullee akkan manna jala bu'ee Maal rafaa deema? Ati ijaan nagartu. Dhiifama abbo. Deeliin qabu Hospitaala keessa abbo dhiifama hospitaala keessa abbo. Hospitaala keessa dhiifama. Abbo hospitaala keessa dhiifama. Hospitaala keessa jedha. Hospitaala keessa dhiifama abbo. Si uyyuu kan makiina irra fuudhanii irra oofan. Lakka abbo hospitaala keessa naan nati deema. Hospitaala keessa lakka. Dhugama moo? Ayo dhugaa miti. Malakeen kan gaaf dheengaddan qabatoti nama harka cabsaniidhaan kan rifatiin malakeen kan miliyoona gaafa miliyoon shan gaafa Abo? Mana kana jechuudha. Miliyoona shan jaha baasuu qabdu. Sii galee? Ini mila cabsu nam dheengadda harka cabsan kan nam miliyoo harka cabsan Dheengadda argitee dheengadda jechuudha. Mucaa wayii harka tuqaniitiin miliyoona 8,500 kafalanii yoo akka gaarii yaalame. Amma miila dhoofteetta waan ta'eef miliyoona jaha baasuu qabda sii galee? Maaliif jennaan miilli guddaadha sii galaame? Ati beekta maa uumuu jettaati. Nami diam nama si gabas kajesaniti yo nama si gabas kajesaniti Jaartii isaati bilbila ibidda laal ibidda jaartii isaati bilbila eegat. Lakkin bilbiliin lakka hospitaala geessina. Jaartittiin bilbiliin hospitaala geessina abbo. Alo. Alla gaariidha lubbuun jira dandamatee
laal ammuntan gad dhufa yeesguladha gaariin ollaan dhufuun jirtanii allaa dandamateeyyu bas sabladhaa gadiin koota ayyaa rakka koottan sabladhaa hayyee amma waan nu goonu gara jaartii isaa geessina. Jaartiin isaa gara Gara jaartii isaa geessina. Lakkoofsa keellee naa kenna. Lakkoofsa keellee tattaafii naa barreessa. Allah rabbi kiyya jaars kan Allah loleeni Allah waan gangaatoche amsi lamaan irra deemetu Allah badaa in deemoo in taamoo badaa in eega Allah rabbi kiyya maanta gabbisaar fudhadhe ardhaisi gabbisaarallee furruma qaba Allah la eesanaasa kobeenti yalleemme badaa in deemoo in eega Allah rabbi kiyya jaars qara sokkaari cuf qaba Allah stressitti wabadala fannaa maraa ay Allah jaartiin maan goona geessina hospitaala geessina Nambaa fileet illee fudhadha. Akkati bakan makiina kana siin dhiisine bira yaana. Jadi baqachuu hin danda'u. Yoo makiina kana sejuuti nu as ana geessuti makiina na sumaa taa'u. Illeen qaba. Lakkoofsa keelleen qaba. Eessa socho'uu illee hin danda'u. Mee as gara jaartii isaa geessina. Kaasi. Lagaasi. Miili qabitaacha kana. Miili qabitaacha. Lee. Abo suuta deeminatin. Kana qaba. Nama ajjeeftee taatee ammallee onni. Kana itti kenni. Allah yaa dhufaniini Allah eessa miidhame miila kaminni miilli si dhukku miilli si miidhame kami Allah ifayyitaaye ayyoon garanaan achi makee kaafee jira achi qabbansa gaadis laanum tokko Awwaata ajjeeftee ammallee tattaaffee ofirraa darbuuf jettee deemtan. suutan deema ciibsinaa waan akkana Nama saahiba biyyaati namni ati ajjeeftee ammallee ofirraa lafa darbitee biraa deemuu ariifattoodha. hin ariifatin suutaan dhagaa suutan deema armi gachiifsis amni teessa kophee kana irraa baamna rakkoon qabu Teeffadhu baafa teeffadhu. laanum tokko keessin dhayin kalleera miil kana kan kana hawaatai bitaachaa kana Abbaatu. intuke nami gaariidha eenyuis Kanaane. ati eeginis jes kot maije iskima maije siriyu ati jes alleena ma boko maalif gaariidhaani mana maije sageessure maallaqa irra fuudhu teeffadh gat teeffadh arbi teeffadh dhiigi isa laazima baasi Maal gootame namni dhahame akkam gootame maal jechuun jira. gaafadhume maallaqa barbaadadhe irra fuudhan maallaqa barbaadadhe gadhu waan biraa waan Ama barbaadadhee osoo hin taane miiliyoona 6 qabadhu kootu. Namni kun fayyaa isaa ka dur ce'ee waa barbaadatee riskii barbaadataa gaggalu sanittoo deebi'uu qaba. Miila caffitee jira. Miiliyoona 6 qabadhu kootu obboleessa kee. Maallaqa barbaadadhee osoo hin taane maallaqa miiliyoona 6 birrii miiliyoona 6 qabadhu kootu. Miiliyoona 5 kuma 995 sirraan fuudhu. Yookaan ijoolleetti siinaa guddisa. dhaan argatu gara kiyyatti illee himadhee waan Dhageeffadhu. miilee cabsite Miiliyoona 6 miti yoo mana seeraa deemne miiliyoona 10 ol baasuu dandeetta. Miiliyoona 6 si gaafataa irraa beektaan waan. irra silbuuna jiru Firaa miti jinni tille yoo feete jinni biroo yoo Yuuri gabsi jinni maallaqa. madhuuti kan barbaanne miiliyoona 6 qabadhu. Ayyee deeme waa hunda silaa qabanne socho'uu hin dandeettu. ilamee eessa si madaan agarsiisa fayyi Mijaan nuyi mana. Bisaan gafuu Bisaan nuyi mana. bisaan akkana keessatti. miiliyooni 6
Miliyoona 6. Numa yoo mana seeraa si geessine miliyoona 10 kaffaltanaan jedha. Akkaan poolisaan na beeka. Waan isin godhu nagartee. Waan asi gaafadhu. Waan akkanaa kan qoy. Waan akkanaa kana mala akkanaa kanniini. Dhara ta'e wanni kun dhara malee beektaa silaa mala ajaa'ibaati. Qoy jinni fuudhaa halkan siif himamu. Ati maal laan jedhu? Namicha kaane. Namichi kan miliyoona 2.5 lama sadii fooyi. Sadii fooyi. Ani maal jedheen rakkoon qabu ennaa yaadi sun yaa ma fugguma ofiin jedhu rabbi yaa. Akkuma xiqqoon namichaa yoo gadhiiftee dhabdee. Diqquma deemee. Isa dhaabannaan dirqama itti godhu. Itti godhu. Awwaan bira beektaati. Arreefu diqquma ofiin himiniini yeroo sana kan dhaqu. Miila qaba waan ta'een beektaa. Akkami an argee akkamiin itti mayyadee odumaanumaa fuuru jiru argitee. Mala namu guddaa sammuu namu guddaa. Taate bakka taate. Amma waan an godhe beektaa. Beessa sana. Miliyoona lama kan makiina bitadhee gaarii agartii gaarii guddaa makiina guddaa mana guddaa ijaarradhee ammallee ijaartee lammaffaa ijaarradha. Sinta. Aboo kiyya warri agartee durii nu torii hin qabne nu jibba kaan cufa agartee ammaan tan namni jaalatan nu beessa sun callaan qabu. Horii yoo ati qabaatte beektaa sheexanii nu si jaalata. Ammaan tana namni cuftii nu jaalata. Alhamdulillah yaa rabbi nullee. Saani dhugaa. Mila si ruku. Malee si ruku. Saayidee si ruku. Ay lafa. Waan isan jettan cufee dhagaye ol kaayi. Nama kaayi. Seeffadha keessi taa'u jiru cufa. Yaa dhagaye. Maana asoftatillee. Mun dhaga'u jirta. Uffaa caqasuu jiru. Akka isa munaafiqaa sanar. Abboo ka'e isin qaraa nama waliiti wanni dhossanuu hin jiru waan takka miilli dhukkubeeyyuu hin jiru iyyuu. Ateessamaa uffalfaltu waan rabbiin si gadi fidine maya ammata. Ni beessa na qumcuu dhufti abboo Karaa kiyya. hundaan nama dhufti beektaa karaa hundaan. Santuun. Ani waan asi gaafadha waan sitti himu namicha kaan beektaati namicha Boonayaa jedhan kaan beektaa namicha kana makiinaa qabu ka fooqii qabu kaan fa'a. Ka niitiin isa jaaltotii yaa'ee fuulbee. Akkasi. Maan ta'e. Namichi sun beektaa dur miskiina hin beektaami. Naayiroobii guyyaa wayii deemee xiqqooma wayii gaariin makiinaan harka kana tuqe. Hagam irraa fuudhe beektama warra abbaa makiinaa dhahe san miliyoona 3,500 jechuudha irraa fuudhe. Dhugaa siin jedha namichi sun barsaniin ta'a jire. So nutanaafi jaarsi kan kee kun akka ajaa'ibaa qabaa. Kiyyaar kaamiti. Ka isaa miila wanni jennee miliyoona 6 sadee gatee 6. Waaqiyaan utalbaye. Kanaaf Akka gara hin gussees. Gussiti. Gussiiti anis harma gussee gaariin dhaye. Waaqiyaan Gaariin na dhoomni gaari dhaa. Ati gaari nallee tumeeyyuu. Gaari sidha see. Yoo nallee tu. Akkasitti bu'u. Tuqu akkana agartiin akka dhufee naan bapheelee duraa jigee. ofiittuu caalta na fakkaata. Tuqu agartiin amma beecha tana wayin jaarrannam Beeseen gar miliyoon jabu. miliyooni jaha. Jaha gadi irraa fuudhin jedhe. Anamma tana atillee wasii kennin. Isa Dirqamaame. dirqama laazima ati namki jabaani. Miliyoo 500,000 akka argatte. 500,000. Ingeni guddoon ingeni. 500,000. 500,000. Si. 500,000. Wanni akkasii waan aqilii naman seenne. Eegati. Wasi gaafa. Miliyoona 6. Nami gaariin dhayennu. Gaariin namni dhahe hin jiru wanni Indoofne akkasii. ammoo nami gaariin hin dhoofne ammoo nami gaariin dhayennu. Gaariin dhayen. Isa ammoo ka sababaa kana fide isa. Laakiin ani icciitii kanan beekare akka isin shilingi miliyoona 6 miti shilingi 6 hin arganne godhuu danda'a. Maaliif qixa gargara qoodamuu qabna. Sababbiin isaa Agam feet. dhageeffadhu kaasitti hima. Ati isin jaarrole yaani isin jaartiteetimi. Horiin kan kee ka isii ammoo keeti. Akka. Miliyoona 3 yoo fudhattani isin tokkuma anillee 3 harkachuu qaba. Sadi joof. Miliyoona 3. Harkachuu qaban. Dhagaa. Yoo nami gaarii durciiseen. Si. Na atileen deemi gaarii durciisi. Ciisu nan Deemi gaarii durciisi miliyoon jafuraadha. Dubbiisa. waa isinitti himu. Ati eegme. Icciitii kana No wasi gaafadha. Nami gaarii durciisee miil tokko kan okkolee argaa naan diqquma taanaan ufimin. Waan kee babee taati. Sanin beeku. Ati dhiisa boo waan kanati. Deemi gaarii durciisi okkoli. Wayaa matilleen walee kadhufa. Icciitii kana sirrii beeka. Shilingi miliyoona 6 shilingi 6 kan isin hin arganne godhuu danda'a bara. Hin dandeettu. Ani hin danda'a yoo hime yoo ma waan kana hime. Miliyoon tokko sii kenna. Awwa waan ati gootu jechuudha.
maxarrasha ayyee miliyoona 2,500 Ati beessa tattee akkasuma taate bitanna. miliyoona lama Ateta akkuma beessa taate taate waanuma. Waawee. Ati jalqabumaayyuu waan rabbi beektaa yoo dhugaa sitti hime waan rabbi hin jaalanne dalagu jirta dharaan horii namaa nyaachuu feetaa bar maal taateeti wanti ati maallaqni sunillee ijaanu maal jettu oromoo maattee foonii lafa jiru allaattiin gubbaa walloltii akka jedhan sana nulleen akkas ta'u jira maallaqa sanillee ijaan hin argine inni nuu ka dharaa nyaachuu feeta atoomaan taane waan rabbi hin jaalanne dalagu jirta Teete miliyoona 2.5 fedhachuu jirta. Maal fakkaata? yoo ta'e ayyee eega nyaanne qajeelchinee nyaachuu qabna ree maal taateeti. Maallaqa Iyo abbaa akkasiiniti laaka akkasiiniti. Ati hojaatiin miliyoona tokko fudhanne ofirraa deema. Awaan isin biraa deemaa bitta Eege. yoo deeme Eega jechuudha nama rakkoo batatti isinit dhufu. Maal Eega nama jedhaa hundaa. hojii buteemi. Inni ma'ee wumuyyuu hin Deemi taane lakka itti buti. namicha kana hospitaala geessi marmaarii jedhaan marmaaranii yoo akka ati fayyaa taate si argani maaltu si quba. Deemi. Ay maallaqa hundaa Deemi. Lakka eegaa. Akka deemu dhiisaa deemu. Ani isin biraa deemaa Hin lakka. dhabnaani eege. Maallaqallee dhabdanillee isallee ni dhan. Yoo miliyoon jahan. Lam qoodan. Okay bakka okay. Ati akka gaarii yaadda. Biddeen akka dhabitaan. Sitaa akki kun Lam qoodan. sin mi'aaya akka dammaa sin mi'aaya akki kun. Nami gaariin dhanaa. Nami gaariin dha'eleensi. Nami gaariin. Guyyaa bukki taa'ee lakkisuu didee maallaqa isa. Sitaa akki sun natti mi hin taamun ta'u. Akka jaartin tun. Akka nam gaariin dha'eef namiif madee. Wanni gaariin si dha'e hin jiruyyuu hin taamun ta'u. Ano dhabbii Taa'ee. Waan godhu anne baagi illee hin qabu maallaqni kun guddaa beektaa. Mee amma boorsaa duddaa kana kan horii itti buusanii deemaniin kaan gad fudhadhee dhufa hin ta'u. Yaadi fadda fuudha soosanii adiin deebi. Ammuma tana gad dhufa boorsaa fudhadhee. Ayyee. Maal taate? Bismillah yaa taajirri yaa. Amana jibbitaadha. Siin jibba. Maallaqa yaa dhufna buusitaanii hojaa milisee. Amaate. Bisaan kan naafuu jira. Naafsi akkam. Saan reefuu dhuttee obbaasiteeni. Na dura dubbitee ajjiisi. Leemsuni siin maal ta'a? Qalbee jette san qalbee. Sita san maal leemsuni hoongin na ede. Poolisaa tabbo. Akkami? Namni isin dubbattan eenyu? Yoom? Namni isin irraa mara irratti jirtan ennaa? Aboo manni hin kijiba jaarsi waa takka ta'ee hin jiru beekta miilli isaa fayyaa qaba uumaa hin taane hin kijiba keessa hin jiru waan sani. Namni miliyoona jaayamtan eenyu naa? Abbo dhiifama guddaa dhiifama naa godhi namichi kijibu jira waa takka maallaqa takka illee hin kenninin ofirraa kabajamaan galaa deebi'a bakka rakkoo tokko. Ingala. Allahu akbar abbo dhiifama guddaa dhiifama naa goote yoo. Amma ijoollee school private geeffannee. Bas. Dhufan. Miinan daldaltee jaaran. Bas. Sawa kannaa fi lafa ol ka'ee achi kijibini namichi fagoo nu dhagaye. Kaayi lafa. Maal ebboonni akkana rakkoon nu oofteen. Namni biyya balleessaa jiru isinadha. Namni biyya kana balleessaa Anu fiikees hin jiru. Nuyaasi mana hidhaa deemnaa kaayi lafaa maal eeguu jirtaatiin balaa hojjetteen beekta. Nuyaasi hin deemna. Aburi, addunyaa takkan nu tolche biliis. Yaban. Hello. Anu fiikees hin jiru. Karaa nami gaariin dha'ee. Gaariin poolisaa fagoo jira. Allahu akbar balaa kana. Warra yakkamtoota tokko si qabeera muutana koota muutana karama kana gargaaru. Abboki ijoollee 27 qaba abboki laal. 27 qofati jedhu. Namni guddisu eega abboki. Abboki ilaa inni maandi 27. Karama sanii laga koota. Yabbo balleecha. Yarjeela kubbannoo. Abboki. Nuyaasa ufumaan deemna. Indeem. Indeem. Ofiin deema eeg. Ofiin deema. Miidhee kun dasaani tu. Abboyya. Indeem. Ufii deemna. Abboki. Kuna maal jette? Makiinaa miti numatti deema.